gooftaadha. Ameen. Mee waliin faarfanna. Gati cubbuu
samalane ningane bagaya ngati jubumani ngatiya kanoti ine samalane ningane bagaya andara la barra navide famora yoli na pute samira andara la barra yoli na pute samira Hanabe wanatina Hanabe wanatina Yabeka Yabe wanatina Yabeka Yabe wanasina Gati chupu mati Gati akakoti Bine samalane Nangane bageta Gati jububati Gati yakagoti Bine samalane Nangane bageta Gati jububati Gati jububati Gati yakagoti Bine samalane Nangane bagi andara la barra navide favora sioli na pute samira anabeka anabe wanatina Biabe wanatina Hanabe wanatina Biabeka Biabe Buddha watsate jama Moti hinkamne kitsa Buddha watsate jama Moti hinkamne kitsa Se ifan bitama Se Panditama, hallelujah. Si Panditama, si Pandita, hallelujah. Buddha, watsate jama, oti, hikamne, Buddha watsate jama, Buddha watsate jama, oti hikamne kita. Oti hinkamne kita si pandita si pandita pagokta hallelujah si
Sifan bitama, hallelujah. Sifan bitama, sifan bitama ba, sifan bitama, sifan bitama, hallelujah. Galatomika, Wagako, Galatomika, Atolarika, Wagako, Atolarika, Atolarika, Wagako, Atolarika. Hallelujah. Lapsi duana, lapsame, galagalchite. Nama duane gamu irajite wanatina abba Yesus hidup pada itu karuma ke anna farsa jaleso lapsi dua dalam sobi garagal cite nama duane gamu irajite wanatina abba Yesus hidup pada itu Karuma ke anna farsa chalisu Galatomika Wagako Galatomika Galatomika Wagako Galatomika Atolanika Wagako Atolanika Atolanika Wagako Atolanika Badejene o dunia debu la fona rati Rade mana tuni kan rasuti Badejene o dunia debu la fona rati Rade mana tuni kan rasuti Oto tindune sila bandera anguya sani Gara kono tena wajite dua kosani Oto tindune sila bandera anguya sani Gara kono tena wajite dua kosani Galatomika wagako Galatomika Galatomika wagako Galatomika Atolanika Wagako, Atolanika, Atolanika, Wagako, Atolanika. Hallelujah. Hallelujah. Imamenu
Himameno momiga tinge, himameno momiga, himameno momiga tinge, himameno momiga tinge, himameno momiga, himameno momiga tinge, himameno farfameno, farfameno, farfameno mo, oh farfameno mo. Farfameno momiga tinge, farfameno momiga, farfameno momiga tinge, farfameno momiga tinge, farfameno momiga, farfameno momiga tinge, farfameno. Himameno, himameno, hey, himameno mo, oh himameno mo. Himameno momiga tinge, himameno momiga, himameno momiga tinge, himameno momiga tinge, himameno momiga, himameno momiga tinge, himameno. Farfameno, 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 farfameno mo, farfameno mo. Farfameno momigo change, farfameno momiga, farfameno momigo change, farfameno momigo change, farfameno momiga, farfameno momigo change, farfameno. Hallelujah. Himamenu gati. Waan tokko isinitti dubbadha. Mucaa tokkotu reefuudhuma tajaajilatti dhufaatu waldaadhaan sagantaa naa kennuu diddan jedhee kokkomii baay'isee naan gaaf tokko jarri waldaa isaaniitti na waamanii anuma mucaanis bakkeetti kanaan dura sinatti meera. Mucaa kana bakka haa kadhatu jedhee murteessee ofoo kootee achi dhaabbadheetanii waldaa Naqamteedha waldaa Oromiyaa jedhamtu tokkotu jira. Yeroo sana adda lamiitutu geggeessa namni biraan bakka hin buune ture. Jennaani sagantaa mucaadhaa kennee fi mucaan achi bahee har'a nafsee haadha keessanii har'a gaameen jettu jedhe. Achi hundumtuu namni baay'een hin haaransee namni garaa laafee fi kolfanii dhiisuu didanii ani maayikii harkaa fuudhuufis akki isaan rakkisee wanti baay'ee ta'ee dubbii isaan achi booddee mucaan sanaan hin xumurree kadhannaatti gala jennee numa abdanniidha obsumaan kolfineedhuma jajjabaannee guutti kaanee Yesuus maalidha jettan jedhee nu gaafatee Yesuus gooftaadha jedhanii Yesuus maalidha jettan jedhee nu gaafatee gooftaadha jennee Yesuus maalidha jettan jedhee amma nu gaafatee gooftaadha jennee Yesuus maalidha jettan isiniin jedhee amma nu gaafatee hamma dandeenyu hamma garaachi keenya danda'u amma diyaafiraamiin garaa keenyaa dhowutti gooftaadha jennee dhumatti himna. Homaan nurraa fudhachuun madidee kana booddee jaarsii tokko calluma jedhanii taa'uulee isaanii kaasaraa ofitti hirkisanii bira ga'ee abba Yesuus maalidha jettan jennaan gurratti nana kanuma mataa keetti lama sadii bobeessee makabbaneeffadhee hammi kun iyyee Yesuus gooftaadha dhee sii galuu didee ani tokkittiin saddeetaadhaa sitti himtee sii galaa amma dhuguma jedhanii. Yesus Kristos gooftaadha nuu galaameen jennu. Yeroo irra deddeebi'anii Yesuus maalidha jettan jedhanii tajaajiltoonni nama gaafatan mucaa sanatu mola godhuma. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kadhannaan nuu kadhatamaa ooletti amanuudhaan isumatti ameen jecha sagalee waaqayyoottan isin geessaa. Har'a wangeela gooftaa keenya isa qulqulluu wangeela Luqaas boqonnaa 15 irra waan jirutu walii wajjin ilaallaa. Ani sanyiin jedhama Jarmanii magaalaa Root jedhamtu tokko keessan jiraadha. Ijoollee babbareedduu lamaaf haadha manaa bareedduu tokkoon qaba.
achi bu'aalaa immoo isaa feeyoon yaadadhe ittuma guutaan deema ammaaf kanuma isinitti kanuma yaadadha waan ta'eef. Waaqayyo fa eebbisu. Ameen ameen waaqayyo isin haa eebbisu. Waarraanfachuu kana hamaatti hin ilaalinaas waarraanfachuun gaariidha. Maaliif waarraanfachuun mataan isaayyuu ani kennaattan ilaala. Maaliif ammatu waarraanfachuun gaarii miti ta'e amma namni abbaan isaa haati isaa yookiin haati mana abbaan manaa firri jalaa dadhabisuma yaadataa jiraatatu ta'e attam taatanii yaaddu yeroo hundumaa. Kana waarraanfachuu kana baay'ee jibbitee ittiin haarinaan dur baay'een itti haaran ture amma yeroo wanta takka waa irraanfadhu kennaan daa dabalamaa ma jiran jedha. Kanaaf mee wangeela Luqaas ilaallaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 kanatu ilaalin dura Luqaas kun eenyu Luqaas inni jennu wangeela Luqaas kun eenyu jenna. Luqaas kun eenyu magaalaa Qeebbee jedhamtu tokkotu tajaajila dhanne yeroo tokko lixa Wallaggaadha warri toora sanarraa dhuftanii wallaalta waan ta'eef Qeebbee dhannee jennaanii maraatuun tokko katamaa keessaa wangeela isa garanaas isa garasiis isa achiis isa siis irraa kutee Luqaasiin duwwaa baattatee katamaa keessa deema. Har'a koomediin nutti dhufee maal argina immoo hin jedhina. Waan hojjetu qaba kanaanis. Waanuma tajaajila kiyya gahee mudate isinitti isinii wajjiniin hojii waaqayyoo hirmaadha. Tajaajila jechuun waan nuyi wal aarsaa, wal gubaa, wal dheekkamaa tajaajillu miti. Waanuma haaluma gaariidhaan jaalala waaqayyoo keessatti wal yaadicha hubataadhuma wal tajaajillu waan ta'eef jennaani amma yaada. Amma Luqaasiin eenyuuf gidduutti argamadeetu isin gaafadhe isinii dubbinatti kaaftu waan ta'eef abbaa isaa isin gaafadhu. Isanii abbaa mee Luqaas eenyuuf gidduutti argama? Kanumallee xinnoo ishee chaalenjii wal goone immoo gaarii ta'a. Kara yeroo achitti adeemtan Luqaasitti tuun galiin eenyuun argitu? Yeroo immoo Luqaasiin darbitan immoo eenyuun argitu? Maarqoosii fi Yohaannis gidduutti argama. Ituun isin bira jiraadhe yoo adda adda keessanittanii birriidhuma ta'u iyyuu isa dura abbabee bishuufa itti maxxansaa turan itti maxxansa maaliin godha waaqayyo ayyaana isaa isin itti maxxansu. Amma Yesuus maxxansa. Waaqayyo ayyaana guddaa itti maxxansee amma akiliilii jedhama isa jedhan sanatu irraa ifa waan ta'eef gaariitu irri itti maxxanfame. Amma gaa asiin Maarqosiin irraa kuteedha namichi maraataan sun. Garasii Yohaannisiin irraa kuteedha. Luqaasiin duwwaa baattatee deema. Amma namni hundumtuu yoo nama bira ga'e dhagaa namatti darbataa, nama rukutaa, ittiin siqinii maaloodhaa jedhani. Achi ana Abbabaa Tamasgeenii Addisuu Waayimaatii paastariin tokko nu duukaa jiru. Jarri caammaa miiccisiifatu, caammaa qulqulleessifatu. Ani caammaan uffadhee deemu caammaa sharaadhaa. Caammaa miiccisiifachuun naqu waan ta'eef calluma naannoo sana naanna'a. Miiccisiifadhaa naannoo keessan waan jiru faan eegaa dheetan itti kokkolfaadhuma jenna. Amma maraataan sun akka itti dhufe nama rukuta jedhani. Itti siqee gaafadheetanii maqaan kee eenyuudhaan jedheen maraataadha maqaan koo hinaan jedhe. Akkattaanaanis maqaan koo maraataadha dheesitti maddaan jedheen. Atoo wangeela garasiin Luqaasiin Maarqosiin qabda garanaan Yohaannisiin qabda akka koo maraatu sirrii yoomtaa tareenaan jedhe. Ahaa, ati macaafa kana beektii kan godhatte jechuudha jedheen gaafadhe. Ani yeroon deemu, yeroon ka'u, yeroon taa'u waa'ee Luqaas malee waan biraan dubbadhu. Waan Luqaasiin baadhee deemuu hin beektu mati naan jedhe. Maal jennaan adutuun barreessuun maraadde kanaafan Luqaas barreessaa waan ta'eefanii isa baadhee deemaa naan jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Achumaan waa'ee Luqaas kana xiqqoo ishee waan tokko ilaalla. Namni Luqaas jedhamu kuni lammii biyya Sooriyaati. Akka har'aatti warra Arabaati jechuudha. Iddoo Antookiyaa jedhamutti dhalate namni kuni Luqaas namni jedhamu kuni 15-3 amma 15-8 jedhu warri beekan yani baay'ee isaan beeku. Jarumarraan nagahee waan ta'eef hin komatina. Namni kuni bartoota gooftaa Yesuus Kiristoos keessa adda kan isa godhu nama barateedha. Warri kaan ogeessa fayyaati jedhu, warri kaan immoo fiiziksiyaaniidha jedhu. Harkisa dachee, harkisa qilleensaa waanuma warri fiiziksii qoratan isinitti daddabala. Nama akkasiidha. Namni kun wangeela yeroo barreessu afaan Giriikiitiin barreessa. Akka warra kaanii afaan Yihuudiitiin yookiis immoo afaan Arabaatiin yookiin afaan biraadhaan hin barreessine. Tokko jedhee gaafa jalqabu wangeela gaafa barreessu afaan Giriikii irraatii fidame jechuudha. Inni afaan Giriikiitiin barreesse. Jireenyi isaa irra guddeessi Giriikiidha. Gaafa ari'amu
Roomaa Xaaliyaaniitti ari'ama. Gaafa bilisummaa birmaduu ba'u Giriikii dhaqa. Gaafa immoo akka vaakeeshinii yookiis immoo akka tajaajila tiriippii isa jedhamu deemu immoo biyyuma isaa gara Sooriyaa sana keessa Efesoon keessa olii gadi socho'a. Namichi kun baay'ee barreessaa beekamaadha. Waa'een isaa baay'ee barreessuudhaan hin dubbatamu. Akkuma Phaawulositti immoo michuu guddaadha. Phaawulos yeroo baay'ee yeroo waa'ee isaa dubbatu Ximiteosiifis yeroo barreessu warra Qolaasaayisittis yeroo barreessu anaa wajjin kan jiru Luqaas duwwaadha jedhaan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Luqaas duwwaadha jedha. Amma Qolaasaayis 4:4 yeroo dubbiftan akkasuma Qolaasaayis 4:14 lammaffaa Ximiteos 4:11 yeroo dubbiftanii Filimoonitti 24 irra kan jiru ergaa Filimoonii yeroo dubbiftanii Phaawulos waa'ee nama kanaa yeroo dubbatu cimina isaas haa ta'u jabina isaas haa ta'u meeseejii ergaa isaatiis haa ta'u waa'ee Luqaas yeroo dubbatu jechuudha. Luqaas kuni waggaa 84tti addunyaa kanarraa gara biyya isaa haaraa orijinaalii adeeme isiniin du'eetti yoo itti kaatan inuma deemeen jedha. Maaliin deemee duwwaa nan gaafatinaa malee jireenyi isaa akkasiin inuma deeme. Qulqulloonni yeroo boqotan hin boqotan jedhama macaafni qulqulluun baay'ee isaaniitiin. Daawitiin immoo keessuma ba'ee inni irraa feeyyuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Afaan macaafa qulqulluutti afaan wangeela keenyaatiin yeroo qulqulloonni ijoolleen Waaqayyoo du'an yookiis addunyaa kanarraa gara addunyaa isa Waaqayyoo isaanii kaayetti yeroo darban macaafni qulqulluun hin du'an ittiin hin jedhu. Warri biyya lafaatiin garuu hin du'e jedha. Maaliif si'ooliin naqaka? Nuyi jireenyi keessan, jireenyi koo, jireenyi ijoollee Waaqayyoodhaa gara sadarkaa itti aanutti darba jechuudha. Foon godoo keessaatu gara mana bara baraatti godaanaa jechuudha. Jireenyi amma nu jirru kuni akkuma isin hubeettan godoo keessaa baana. Kanaaf walumaa gala Luqaas kuni boqonnaa 24 qaba. Macaafni isaa jechuudha. Baay'ee Maatiyoositti aanee dheeraan isa kanadha. Wangeelota arfan keessaa. Boqonnaa 24 yeroo qabu lakkoofsa 1151tu achi keessatti mul'ata macaafa isaa keessatti. Woordii 25,640 irraatu woordii 25,640 irraa of keessatti qabata waa'een wangeela kanaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos dinqiiwwan sammuu namaa gararraa ta'an 3 addana keessatti hojjete. Warri dinqii baay'een jiru gaa warri inni akkuma Maarqos irraa, Luqaas irraa, Yohaannis irraa rifeer wal godhanii kan dhufu baay'ee jira. Garuu kallattiidhaan Luqaas keessatti gooftaan dinqii yoo garanaa naxxanis dinqii, yoo gamaan naxxanis dinqii, yoo irraan fiddanis dinqii, yoo jalaan fiddanis dinqii, hojiin Yesuus dinqiidha jedha al tokko. Hojiin Yesuus dinqiidha. Dinqii akkasii keessatti hojjete Yesuus achi keessatti. Hunda isaa isinitti muudhaaf yoo yeroo dhabee ija tokko lama kaasnaa dinqii gurguddaa 3tu keessatti argama wangeela Luqaas kana keessatti. Yohaannis fa'aa keessatti dinqii 7 argama. Natti fakkaataa Maatiyoos keessatti gara dinqii 38 argama. Maarqosis keessattis wanti hojjetame jira. Luqaas kana keessatti garuu wanti argamu dinqii gurguddaa 3dha. Wanti Luqaas ispeensifik godhee waan ofii isaatii argeerraa qabee barreessu jechuudha. Amma gaa jireenya keessan keessatti Yesuus Kiristoos dinqii hammamii hojjete jechuudhaa fi maal gochaan isin gaafadhaa? Isinumti mataan keessan iyyuu dinqiidha miti? Matumti koo iyyuu anuu dinqiidha yaa obboleessa koo maal taateeti waa'ee dinqii maa nu gaafattaa? Anuma fidee asiin ga'uun har'a arguun jabaa meeqaa, goota meeqaa, loltuu meeqaa, mootii meeqaa, dureessa meeqaa, saayintistii meeqaa, filosoofii meeqatu utuman arguutuun beekuu godaanee. Kanaaf waa'ee dinqiin irratti hojjetee dhiisee anumtu dinqiidha yoo jettanii akkasumatti walii gallee bira dabarraa. Kanaaf jireenyi wangeelaa Luqaas kun yeroo ilaallu jireenya mana keenya keessaa, jireenya ollaa keenyaa, jireenya saba keenyaa, jireenya tajaajila keenyaa, jireenya akkasii of keessaa qaba. Maaliif Luqaas barreessaa beekamaadha, nama jabaadha, garuu baqataadha. Baqataadha. Maalni baqataa isa godhe isa jedhamuufi? Egaa waan anaaf isiniin baqataa godhe yoo deebifne kan isaas deebifne. Sa'aatii sana inni impaayira warra Roomaati Israa'eliin kan bulchu Gibsiis eessas addunyaa kana kan weeraree jiru
Impaayirri warra Roomaadhaa akkuma isin beektanii waggoota dheeraadhaaf addunyaa kanarratti jabaan isaan caalu hin turre. Jarri kun immoo abbaa barbaadan fidanii Israa'elii kaasanii fidanii Roomaatti. Akka jechuun abbaan kee hidhaa sin gaafatiin, haati kee sin gaafatiin, galaa sin fidin, hindu'aaf hin jiraa kee namni hin beekin gabaabaadhumatti jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Sooriyaadhaa fidanii Roomaatti nama hidhu. Sooriyaadhaa fuudhanii iddoo barbaadanitti geessanii hidhu. Kun siisteema bittaa mootummaa warra Roomaati. Har'a immoo seexanni addunyaa keenya keessaa dhaloota, jenereeshinii, dargaggoota eenyuun iyyuu isaan kaan suusii caatii, sigaaraadhaan, alkooliidhaan, waanuma adda addaatiin, siyaasaan, kallattiif alkallattiidhaan, daayirektiif indaayirektiidhaan akka inni uummata keenya saba addunyaa kanarra jiran weeraree akka jiru wallaman gaafachiisu. Isa kana isin iyyuu beektu. Mee qottaatuma dubbannu al tokko maal taanee oduu waan nutti baay'isattanii dubbiin kaasinaati. Lukaas kana boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti yaada saamee waama xinnoo tokko walii wajjin dubbifannu. Lakkoofsa tokko irratti Lukaas kuni boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ilaallee dubbifneetu akkas jedha. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Macaafni kun kan koodu warra akka jedhaman keessan irraas akkasuma tarii. Keenyarraa takkuma kana. Akkas ta'e haa ta'u malee akka ta'e walii galla malee. Kanaanis ammoo qopheessuun yaalaniiru erga jedhee booddee kanas immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabaa jalqabanii duukaa turanii ija isaaniitiin kan argan dubbachuufis kan hojjetan nutti dabarsaniiti. Ameen jennu. Ameen. Amma dubbiin kunii keessa waa jira. Warra jalqabaa jalqabanii duukaa turan. Warra waa nutti dabarsan. Waa'ee dhaloota tokko waa'ee gooftaa Yesuus wanti ta'e tokkotu dubbatamaa jira. Waa'itu adaraatu nutti darbe, amaanaan nutti dhufe, galfatan nutti kenname akka jechuu wayiiti. Fayyuudhaafituu waan fayyinaaf ta'uu baannee deemna jechuu barbaada natti fakkaata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Erga jedhee booda maal jedhaa ija isaaniitiin kan argan warra oduu odeessan miti, warra ijaan argan, warra harkaan qaqqabatan, warra bira ga'an, warra dhaabbatanii ilaalan waan gooftaan Yesuus godhe mana isaaniitti, laphee isaaniitti, karaa isaaniitti, keessa isaaniitti, adeemsa isaaniitti, deddeebii isaanii keessatti ilmi Waaqayyoo waan hojjete, Waaqayyo isaan akkatti hojjete, ammatu akkatti Waaqayyoo tokko keessan lafa inni isin fidee, isin fuudhee, isin kaasee, isin gaafatanii waa baay'ee akka barreessitan nan abdadha. Waa baay'ee akka dubbattan nan abdadha. Waa baay'ee akka faarfattan nan abdadha. Wanta Waaqayyo godhe baalli bakkee kana waraqatatu ta'e, muki mul'atu hundumtuu qalamatu ta'e, namni hundumtuu barreessee, seenessee, gaazixeessee dubbatatu ta'e hinnuma jettanii yaaddu. Danuu kumaa kitilaa waan dhumu miti. Oolmaa hedduutu nurra jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Amma gaa ergaan Lukaas kuni akka jedhamutti kitaabolee lama barreesse jedhu inni tokko wangeelaa inni tokko hojii ergamootaati. Yeroo dubbatu Teefiloos nama jedhamu kanaaf waa barreessa. Teefiloos kunis nama salphaa miti. Innis nama jabaadha. Waa gulaala, waa barreessa, editaradha. Nama waan hafuuraatti fooromii yookiis waa qaruu, waan bilchaataa, waan nama qabu, waan nama qabu, waan lubbuu qabu, waan roga qabu, waan ta'u, waan deemsisu akka dhalootaaf hafu darbu godhuudha. Egaa biyyi Giriikii akka har'aa kana yoo kufuudhaa baattu yeroo sana barreessitoota jajjaboo addunyaa kanaaf warra wanta ciccimaa gumaachan warra akka seenaan isaanii himameen dhumni saayintistoota Soqiraaxasii maaloo jedhaman baay'ee isaanii akka isheen qabdu isin iyyuu ni beektu. Jara kana gidduu ta'aniitu jarri kun waa'ee Waaqayyoo barreessu. Jarri waan biyya lafaa barreessu. Waa'ee Waaqayyoo. Waa'ee Waaqayyoo. Dokteerota ciccimoo gidduu teessanii barsiisota ciccimoo warra filosoofii gurguddaa qaban gidduu teessanii waa'ee waan bara baraa barreessuu danda'uun Waaqayyo yoo garaa namaa kana ibse, sammuu namaa kana ibse, hafuuraan nama guute, ayyaanaan nama geeddare malee hin danda'amu. Galanni Waaqayyoodhaaf. Yoo Waaqayyo garaa namaatti dhiyaate, harka nama qabe, karaa nama deemsise, daaddee nama barsiise, waa nama mi'eeffachiise malee sangaan soogidda mi'eeffatee fi
sangaan marga deema bulu tokko miti. Inni soogidda mi'eeffate suni harkarraa mi'eeffate sana ilaaluunsaa hin hafu. Har'a immoo maallaa qabatee dhufe, maallaa fidee dhufe, akkam laata, akkam ta'uttan jira laata jechuun waan oolmaa qabu miti. Warri oolmaa Waaqayyoo mi'eeffatanii akka sana. Harka Waaqayyoo ilaalu gaafa hundumaa. Harka abbaa ormaatti hin barani. Harka biyya lafaatti hin barani. Harka warra biyya bulchaniitti hin barani. Harka warra mana bulchaniitti hin barani. Harka warra waa qabaniitti hin barani. Hamma fedhe uffifamee, hamma fedhe jiraatameetu itti qorra. Itti lafti jiru itti duukkanaa. Ifuu fi dida. Ifni jira garuu. Aduun jira, ji'i jira, bakkalchi jira. Ibsaa gurguddaa jira, teekinooloojii jira, biyya guddaa jira. Wantichi garuu Waaqayyo cal jedheera taanaan bibirrannaa wayiitu jira. Irribatu bada. Nagaatu fudhatama. Akka isaatu wallaalama. Kanaafi wanti Waaqayyo jireenya ijoollee isaatii keessatti hojjetu ibsameennu. Maaliif achi akka naqun beekuma darreen koo achi miti. Nafu waa'ee garuma inni nafu deemee irra yeroo deemu isin marii na qajeelchaa dara. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Egaa wangeelli Luqaas kuni gabaabaan isaa kana fakkaata yoo kanumaan dhuma jechuu kiyya miti. Gabaabaan isaa introductioniin agarsiiftuu waan lakuunno jedhamtu wayiiti isheen kuni waan maankaadhaan xiqqoo ishee irraa ilaalanidha kanadha. Amma gaa gara guyyaa har'aa kanatti har'aa wanti isinii wajjin hirmaachuudhaaf deemaa jiru wanta bade in argattaa waan jedhuun isinitti dubbachuu barbaada. Ameen. In argattaa nan argadha jedheen ofitti dubbadhaa nan argadha jettuu warri lamaan teessanii warri naannoo keessan namni jiru yoo namni dhabame immoo ollaan naannoo keessan kan mul'atu ittuma lallabaatii karaa maskootiisa ta'uu nan argatta jechaanii jechuun mirga keessanii jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Kutaa kana al tokko ilaalla. Luqaas boqonnaa 15 isinii wajjin ilaaluuf. Luqaas boqonnaan 15 baduu jedha. Maal waa'een babbaduu kun isa jedhu taa'ee yaadeetanii tun kutaa kana dubbisu. Maaliifitu waa'een baduutti baay'ate kutaa kanatti jennaanii geerarsa tokko yaadadheen immoo erga Abbabee Abbishummaas keessa jiraatee nattaaf wanti kun dubbiin kun nan baaftuu jedhee akka sosodaachuu ta'een immoo itti dhiise. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maaliif badi naan jettu meeqa qajeeluureen jedhade lakki boo erga nattaaf wanti kun ka'ee samaayimatti hin qajeela maleedheen immoo. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa boqonnaa tokkorraa kaanee boqonnaa 15 yeroo ilaallu hoolaa badee argameedha. Isinittiin tolu argame jedha. Ameen. Hoolaadhaan. Mucaa Waaqayyooti. Hoolaa isheettiin dhumattanii mana fooniitii bitattanii immoo akka jettanii gudiin goone. Hoolaa isheen durti saafaa ture miti laa. Hoolaatu badee argame. Yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos lubi abbeen yeroo baay'ee nuyi Yesuusiin akkeessina jecha isaanii keessaa wanta kana yaadadha yeroo baay'ee. Yesuus Kiristoos wantoota baay'ee al kallattiidhaan dubbatee kallattii isaa immoo raawwata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Al kallattiidhaan dubbataa wanticha raawwata. Addana irratti gabaabaadhumatti tolaatu badee argamee, dabalaaf badee argamee, qajeelaaf badee argamee, yaadasaa badee argamee, yaadanii badee argamee jechuudha. Yoo maqaan akkasii as keessa jiraateen of galcha. Fakkeenyaaf hin jedhee. Addana irratti garuu hoolaatu badee argame jedha. Ana jechuudha, sii jechuudha. Isin jechuudha, nuyi jechuudha. Isaan jechuudha, ishee jechuudha, isa jechuudha. Ani hoolaa waggaa dheeraa fuula dura baddee turteedha. Garuu galanni Waaqayyoof haa ta'u har'a yoo jiyoogiraafii Yesuus irra na barbaadan numa na argatu. Ameen. Maappii Yesuus irra googilii Yesuus irra namni googil godhee maqaa toora tolootaa keessaa galmee qajeelotaa keessaa warra Yesuus dhiiga isaa kennee fudhate waammate lubbuu isaatiin oolche keessatti sanyii jennaan tarak jedheema isinitti ba'a. Ameen. Mantaate mucaan nama raatee sanyii miliyoona meeqa jira moo hin jedhina. Anumatu isinitti ba'an isiniin jedha namana. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isinumatu namni maaliif sababiin isaa asirratti akka jedha al tokko warri qarata fuudhanii fi warri akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf isatti dhiyaatan. Fariisonnii fi barsiisonni isa seeraa garuu namichi kun cubbamoota hin simataa wajjin nyaataa jedhan. Anadhaaf namichi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jarri akka seeraatti hin jiraanne sun jarri qarattuun sun anadhaam. Isinidhaam. Yesuus isee wajjin taa'ee nyaataa
Isheen garuu sirrii miti. Inni garuu sirrii miti. Yesuus isheetti dubbata, isatti dubbata. Yesuus hin jaallata. Inni garuu sirrii miti jedhan jarri. Jarri akkas jedhan kuni namootuma akka waan xixinnoo wayii isinitti hin fakkaatin. Warra seera beekan, Fariisota jarri kun warra akka seeraatti jiraatan. Seerri tokko iyyuu jala miliquu kan hin dandeenye. Jara seera beekanidha. Namoota seera hin beekne kasasu. Namoota akka seeraatti hin jiraanne kasasu. Jarri kun immoo warra lakkoofsa alaati. Akka seera jaraatti, akka seerri galmeen seeraa sun dubbatutti, akka higgiin sun dubbatutti, dambiin jara akka dubbatutti, jarri dambii ala jiraatu. Namoota dallaa alaa, namoota manaa alaa, namoota afooshaa alaa, namoota yiddirii alaa, namoota carraadhaa alaa, namoota maastersii digirii alaa, namoota addunyaa daldalaa alaa, addunyaa teekinooloojii alaa. Yesus Kiristoos ilmi Waaqayyoo bifa inni ittiin isinii wajjin nyaate hin argitu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Amma gaa waa'ee dubbii kanaatu dubbadhu. Yesuustuu waan tokko dubbata. Mee waan Yesus Kiristoos dubbatu kana walii wajjin dubbanna. Jarri isa sana jedhan gaa. Namichi kun jedhani Yesuus jechuu iyyuu hin barbaadan jarri. Itti aaraniiru. Namicha kana jedhaniin Luqaas akka itti barreesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namicha kana jedhaniin namicha kana namni isin ittiin jettan eenyu akka ta'e isin iyyuu beektu. Ammam akka itti aartan. Yesuusiin hin beekaniif miti. Utuu hin beekan ta'ee gaaffii sana hin kaasan. Jarri kun completely Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo beeku. Yesuusiin beeku jarri. Waan itti aaraniifitu maqaa isaatiin, ulfina isaatiin, kabaja isaatiin, maayiraga isaatiin, aangoo isaatiin, dandeettii isaatiin waamuu dhiisanii namicha kana jedhu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Iddoo nama seetaa namichi kun. Inni warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata ittiin jedhan. Mee waan Yesuus Kiristoos dubbate kana irratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime. Isin keessaa hoolaa 100 kan qabu 100 sana keessaa hoolaan tokko yoo duraa badde inni 99 moggaatti dhiise ishee badde sana hamma argatutti barbaaduudhaaf kan hin dhaqne nama attamiiti ree jedheen. Amma gaa namni akkasii isaan keessa waan hin jirreef jarri kun deebiyyuu hin qaban. Waa'ee kee akkamitti akkasin barbaade, akkamitti akkasin jaallate, akkamitti akkasin wajjin ta'e, akkamitti akkasin argate Waaqayyo waan beekuuf kissiin daabiloos, kissiin seexanaa, kissiin warra waa qabanii, kissiin iyyannooni, oduuni, maalooni Waaqayyo harkaan nu buusuu kanaaf dadhabe. Hammuma akkuma Yesuus Kiristoosiin arganne, hammuma itti siqne nutti siqaa itti dhiyaanne nutti dhiyaata, hammuma inni nu jaallate hamma hubanne immoo waa'ee keenyaaf deebii gahaa kenna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Si'a tokkotu nama tokkotu wangeela barsiisaa waa'ee somaaf sagadaa barsiisutu namni yeroo hundumaa kadhannaa kadhatee soomiin soomnee akka nama mudhii ol uffannaa uffatee mudhii gadi qullaa deemuuti jedha. Namni immoo yeroo hundumaa soomii sooma jireenyi isaa ganama soomii, galgala soomii, halkan soomii, guyyaa soomii, torbee ji'a soomii, masoomu immoo surree baandii uffatee immoo mudhii ol qullaa deeman immoo jedha. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Waaqayyo gaa jireenya keenya keessa yeroo hojii hojjetu akka deebiidhaaf ta'u, jireenyaaf ta'u, ceesisuuf ta'u, haara galfachiisuuf ta'utti waa'ee keenyaaf guutummaa guutuutti shaamusii, jaakkeettii, paantii, surree, qabattoo, caammaa, pirootokooliin isaa tuun hafi guutuu godhee nuu deebisa. Ameen. Manni makiinaan jireenyaa ta'u hundumtuu tuun hafi. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Si'a tokko isinitti dubbadheera ta'een beeku. Namicha tokko jalaa jar tokko maatii wayii jalaatu jarri fira warra guddaadhaa nami jalaa dhukkube baatanii mana yaalaatti geessan. Gaafa baatanii mana yaalaatti geessanii doktoriin isaa dhukkubsataa sana ilaalee garaachi isaa dhumeera jedhe. Garaachi isaa dhumeera, garaachi isaa rakkoo qaba. Tirfaanjetiin afaan Oromoon maal akka jedhamu yaadadhu. Tirfaanjetiin isa qabateera. Isa kana opereeshinii gooneetu sirreessuu qabna jedhee utuu hojjetaa jiranii millaachiin harkaa kaattee garaacha namicha tarsaaf. Gaafa garaachi namichaa tarsa'u yaada garaachi gara hodhan hin qabu wanti ta'e hundumtuu bilaasha galuu isaati. Kana booddee doktoriin sun baay'ee naasuu guddaan na'eetu waan godhu wallaalee achi fiigee akkuma isaa wallaale. Amma jennaani gaafa inni warra eegdota zabanyaa warra eeganii maayin naannoo kana maaltu jira horii akkamii jira gaafa inni gaafatu
Inni maaltu bade hoolaa hoolota jira kaayideen. Maal hoolaa ma tokko dhaqii qabii barbaadii fideen naani inni eegduun suni hoolaa qabeetti fide. Fideen naan hoolaa sana ariitii biyya lafaarra hin jirreen tarsaasee maal godhee garaacha ishee keessaa fuudhee garaacha namichaatti geeddaree kana booddee namittiin duuteettiidha bakkaan narkaa galaaggalee akka jechuuti. Fuudhee kutaa biraatti dabarsee namittiin amma ciibtu ciibtee fooyyee jedhanii fuudhanii itti kennanii fudhatanii galan warri maamuyyo namichaa. Yeroo dheeraa ture namichi inni garaacha hoolaatti hodhame suni dubartii deessuu wayii da'umsa irratti rakkate tokko baatee dhufan immoo. Ilaala dookteriin sun shamoo isa miti. Ilaala dookteriin sun akkas taanaan namni garaacha hoolaatiin hin jiraataare. Ilaala amma ofitti waamee kutaa isaatti ati bar tokko si yaaleeraa dhuftee ittaa jedheen. Dookteran isin beeka isin na irraanfattan malee jedheen. Attamitti fayyitee daraa jedhee akka dinqisiifatee gaafate. Yaa dookter fayyuullee fayyeeraa rakkoon qabaa jedhee. Maal odii sibboo kooti agadaa kunjisaa tolee fakkaattaa. Sii ta'eeraa dinnicha lafatti tolee fakkaattaa. Waan tokkoyyuu dhibeen qabdu fayyinni kee ajaa'ibadha fuulli kee iyyuu ni maa jedheen. Mayya dookter dhuguma naa ta'eera garuu maarree jennaan yeroo nyaata isa jedhamu kana arguna jibbisiisaa. Yeroo marga lalisaa bira ga'u didee dina godha maleessa ani waa'ee nyaataa waan biraa waan bilchaataa irraa dhimma hin qabu. Maaliif kana isa godha isinitti fakkaata? Garaacha hoolaati. Ammas irratti maaliif achirratti reen jettanii haasaan galchaa qabadee galchaan taa'aa buleedhanii hoolaatu badee argame. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Biyyi lafaa waan meeqaan nu hodhee isin garaacha hoolaa isa dookteriin namicha fayyisee hodheen jettu miti mas. Waan meeqaan nu hidhee, waan meeqaan nu xaxee, waan meeqaan nu shikaalee, waan meeqaan nu korkodee, waan meeqaan nu gudunfee, waan meeqaan nu xaxee akkatti Waaqayyo harkaa fuudhee nu fayyise isinii ibsuudhaaf ana rakkisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus hoolaa 100 kan qabu yoo 99 haftee tokkitti bade anoo amma kana qabaa jedhee namni taa'u hin jiru jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harragaa anarraa isinirraa kan eegamu gaheen keenya gargaarsa Waaqayyootiin hoolaa badee jira nuyi argamneerra hoolaa badde sana barbaadudha. Ameen. Hoolaa sirba keessa badde, hoolaa aanna keessa badde, hoolaa ejja keessa badde. Amma warri waldaa geggeessanii naadhiisaa gaas keessa jirtu warra kameetiifaa fuula kuduraan ma iftu. Hoolaa keessa badde barbaaduutti mataa dhukkubu. Iseeni gaafuma mana keessaa ganama horii gadi yaaftanii mul'atti. Iseetiin hin qabina. Rakkoo guddaan ishee alatti baddeedha. Rakkoo guddaa ishee sana inni kaan shibtaatu buteedha. Inni kaan humna riphee lolaatu buteedha. Inni kaan iddoo akkasiitti kun ta'eedha. Iddoo itti butamte galma keessa dhokfamte isheen beekamne sana barbaaduutu furmaata dubbii ta'a. Inni kan biraan lakkoofsa 8 irratti maalidha? Meetiitu badee argameedha. Meetii ishee kana immoo miti isheen kun jirti yaaddayina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ana jedhamni sanyii anatti saafisanitti fakkaatanii kun lakkoofsa 8 irra jira. Hangeessan akkasiin jedhu kan koo fakkeenya meetii badee argameedha. Asirratti immoo itti dabalee immoo jedha dubartiin tokko meetii 10 qabdi. Kurna sana keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsitee mana ishee artee hamma argattutti dhimmitee barbaaddi mitiiree kuni gaaffiidha. Meetii 10 qabdi. 9tu hafe tokkotu bade meetii sana argachuudhaaf waan bade argachuudhaaf dura ibsaa ibsiti. Jireenya keenya keessaa wanti dukkanaan har'a maqaa Yesuusiin haa ifu. Ameen. Mana keenya keessaa wanti dukkanaan maqaa Yesuusiin haa ifu. Ameen. Biyya keenya keessaa wanti dukkanaan maqaa Yesuusiin haa ifu. Ameen. Addunyaa keenya keessaa wanti dukkanaan maqaa Yesuusiin haa ifu. Ameen. Dukkana wanti garagaraa fide maqaa Yesuus Kiristoosiin ifaan haa geeddaramu. Ameen. Maqaa Yesuusiin ifaan haa geeddaramu. Ameen. Jireenya namoota tokko seexana dukkaneessa. Isaan tokko namootatu dukkaneessa. Isaan tokko haalatu dukkaneessa. Isaan tokko immoo waan naannoo isaaniitti argamutu dukkaneessa. Harragaa inni dubartiin kun ibsitee waan jalaa bade argatte kun jireenya keessan keessatti ifa guddaa ta'e Yesuus Kiristoosiin hin qabsiifama. Ameen. Haleluuyaa. Argaa laa manichi ifni jira ishee marka. Dubartii makan harka ifni jira. Garuu manni ishee keessi dukkana. Waldaa kiristaanaa keessaa irra faarfannaan jira. Lallabii jira. Raajummaan jira.
warri geggeessan jiru. Har'a waldaan kiristaanaa nama taa'ee yeroo yaadu akka bara amma jiraataa jirru kanatti Waaqayyo gadi bu'ee hojjetee beekaa laata faana jechisiise yeroo tokko. Garuu duukanni guddaatu jira. Wanti hundumtuu jira. Wanti hundumtuu keessa ishee jira. Garuu akka dubartii ishee Luqaas 15:8 irraa kana hin ibsine. Taatee ibsite. Yeroo ibsitu jalqaba maal argiti? Manni suni qoshaashaan guutuudha. Manni suni waan xuraadhaan kosii garagaraatiin guutuudha. Manni sun xaragameen beeku. Sharariitiin itti hojjetamte wanta adda addaa iddoon aarsaas wanti hundumtuu akka ta'ee jira. Jibbi jira, hanni jira, sobi jira, ejji jira, wanti baay'een manicha kee walirratti ka'uun jira, maqaa wal balleessuun jira, wal dhiibuun jira, of tuulummaan jira, anamuun jira, waan baay'ee jira. Yeroo ibsitu qoshaashaa kana guutuutu mana keessatti argame. Gaafa isin ibsitan waan hundumaa argitu, wanti ifa jalaa dhokatu hin jiru. Amala ifaa keessaa isinitti meeratee hin beeku, ifni kallattii ittiin dhuftuun wamtu dura dhaabachuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo ifa ibsan wanti dukkana keessaa hundumtuu ifatti waan ba'uuf in argama. Ergasii booddee wanti xuraa'aan mana keessa waan jiru hundumaa xaragde jedhama caafa. Hin qulqulleessite jedha. Hin haarte jedha. Manichi qullaa'e nagaa argate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti har'a jireenya keenya keessaa qullaa'u, mana keenya keessaa qullaa'u, waldaa keenya keessaa qullaa'u, sammuu keenya keessaa qullaa'u, hiriyoota keenya keessaa qullaa'u, sagalee kanaan waan baay'ee jira. Wanti isinitti tolu sagalee Waaqayyoo seenaa miti. Qabatamaa hojiidha, piraaktikaalii hojjeta. Itu sagalee Waaqayyoo seenaadha ta'ee ani hin dhufu har'a. Isinis hin jiraattanadha. Sagalee Waaqayyoo sagalee hojiiti. Maal jedha dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Inni humna hojjetu of keessaa qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo baay'een fudhadhu baay'ee isaarra turuudhaaf lakkoofsi 11 maal jedhaa? Amma gaa sila hoolaatu badee horiidha miti reesheen. Amma immoo meetiitu badee qabeenya miti meetiin. Amma immoo ilmarra ga'e. Ilmatu jira amma. Ilmin argame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Ani wanti tokko na dhiba. Luqaasuma kanarra ta'e iddoo biraasaa yaadadhu. Gaaf tokko iddoo isaa isinumti booddee barbaadaa bu'anii qophaa koo barbaaduu ni ajjeese. Gaaf tokko Maariyaamiif Yooseefii ta'aniitu Yesuus ta'anii Yerusaalemiin dhaqan. Yerusaalemiin dhaqanii waan ta'e ta'anii waan dabarsan dabarsanii waan gammadan gammadanii waan godhan godhanii galaa jiru deebi'anii. Yesuus karaatti harkaa badeedha. Eessatti isin harkaa badee beeka Yesuus? Amma jarri sun na dhibu baay'ee. Yesuus akka fooniitti mucaa Maariyaam. Mucaa isaaniiti. Akka hafuuraatti immoo abbaa isaanii waaqa isaaniidha. Waaqis harkaa badee mucaanis harkaa baduu jechuun maal jechuun dubbii kana. Amma dubbii kana utuu isin ta'e maaluma jettu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo tokko Zuwaayiin iddoo jedhamuun konfireensii tajaajilee biyyatti galaa. Naannoo markaatootti eeddee hattuun moobaayiliin harkaa fuudhe. Aarii moobaayilii kootii siree isin qabadhu maal isin qabadhu dee namatu biyya Ameerikaatiin yeroo moobaayilii sanaa moobaayilii Nookiyaa jedhamtu tan sharaataachii wayiiti warra kaabinee duwwaa qabata moobaayilicha carraa hiyyeessa akka kootii qabachuu akkuma dingataa nagahee malee nan qaqqabu ture. Hattuun kun immoo qabitti akka seenaa hattuun isinitti hime. Inni immoo dinqii kan biraadha inni immoo. Jaarsa nama guddaa mataa harrii tokkotu yeroon lagaa haritti taaksii lixu inni sina wajjin lixe. Namichi kun yeroo dheeraa jalqabee na hordofaa ture natti fakkaataan akka waan sanaan galu mul'ata arga jedhee hin dubbadhu. Maaliif gaafuma galu ani faarfataa baacaa baay'een jaalladhaa jedhee gaafuma dhufee na bira taa'u. Faarfataa baacaa akkanitti jaalladhu abeeta deema afaan Oromoon nattaasa'utti ka'e. Isa Finfinnee keessatti nama afaan Oromoon nattaasa'u argadde ani immoo akkuma waaqatti dhiyaachuu wayinuu ta'e. Achi booda ammaareen aflatan safaaru suufiinatti uwwisaa mindaaru raggadee gambiraan barbaadu achuma taa'inaa faarfata. Amma dhuguma nama kanatu hattuudha jedheen taa'ee yaada.
kowaariidhaa dhufee jaarsi kun kowaarii abbootii wayii waldaa faarfannaa keessa jiru jedhee tanu sammuu kootti herregaa jira. Erga takka deemnee taaksiin Abinnat Addabaabaayii iddoo jedhamtu geessee dhaabattee nama buuftee amma immoo jaarsi ammas faarfannaa biraa akkan itti Abbabee jaalladhu akkan itti Addisuu jaalladhu jedhanii jalqaban ammas. Dhiisi. Ijoolleen kun immoo ijoollee kana waaqan dibeedha. Toleen jedhee gaa amma gaa nama tokko nama afaan Oromoo dubbatuun argadhee
Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Alalale, Kabenyane, wal jalata, ulagani, wal fifinata. Alalale, Kabenyane, wal jalata, ulagani, jalala dunya, wal fifinata. Jesus kokaru, Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Alalale, Kabenyane, wal jalata, ulagani, jalala dunya, wal fifinata. Alalale, Kabenyane, wal jalata, ulagani, jalala dunya, wal fifinata. Jesus kokaru, Akasumani, Akasumana jalate. Akasumani, Akasumana jalate. Hallelujah, 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 Hallelujah. Akasumani, Akasumana jalate. Oh, hallelujah. Injijirama, alailale, gegedarama, jalalinjiru, gatidan male, tolanargamu, kashidan male, jalalinama, injijirama, alailale, gegedarama, jalalinjiru, gatidan male, tolanargamu, kashidan. Anama jalatu, tola tola, tola tola. Kanama jalatu, tola tola, tola tola. Kanama jalatu, tola tola. Yesuduado, wagi jalala. 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 Hallelujah. Jalalinama, injijirama, alailale, gegedarama, jalalinjiru, gatidan male, tolanargamu, kashidan male, jalalinama, injijirama, alailale, gegedarama, jalalinjiru, gatidan male, tolanargamu, kashidan male. Kanama jalatu, tola tola. Kanama jalatu, tola tola. Tola tola. Kanama jalatu, tola tola. Yesuduado, wagi jalala. Yesuduado, wagi jalala. Yesuduado, wagi jalala. Jesus covado, wagi jalala. Jesus covado, wagi jalala. Yesuduado.
ta'u eebbifamaa waan tokko irratti akka kadhadhu afurri Waaqayyoo natti fida. Amen. Isa walii wajjin kadhannee gara lubaatti dabarsaa. Amen. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amen. Jireenya haareffamu waan haareffamu jedhu irratti ni kadhadha. Amen. Yesuus Kiristoos jireenya keenya kallattii fedha isaaf jaalala isaatiin riformi gochuu, haaressuu, geeddaru. Hojii ergamootaa boqonnaan lama humna guddaa tokkotu isaan irra bu'e. Inni haareffaman waa'ee haara'uu kana erga argamne erga ammagaa waa'ee argamuuti argamtee taadha. Iddoo jirtu haala jirtu waan jirtu keessaa si argadheeraa ture sagaleeni. Isa booda haarofneetu adeemsi itti fufa jechuudha. Deemsi haara'uu keenyaan itti fufa. Amen. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni guddaan siif haa ta'u. Amen. Sagalee isaa ergee boolla du'aa keessaa isaan baasi jedha. Sagaleen kee boolla du'aa keessaa nama baasa. Dhiphina keessaa, gidiraa keessaa, beela keessaa, lola keessaa, obboleessa obboleettii, haadha abbaa, mucaa, haadha manaa, abbaa manaa, warra akkoo, abaabayyuu, abaabilii, eessuma durbii, sayyuu soddaa, lammii sagaleen kee saba hundumaa baasuudhaaf humna qaba. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni nu haaressu si biraan irratti gadi adiifamu. Amen. Namaa hin baname yaa Waaqayyo. Sammuun keenya, aji keenya yaa Waaqayyo. Yeroo Phaawulos dubbii kee dubbatu lapheen Liidiyaa hin baname. Lapheen dubartii uffata hodhituu sanaa hin baname. Phaawulos waan dubbatu hin hubatte. Haaleluyyaa. Gaafa Elsaayi si kadhate iji naawoo Elsaayi hin baname. Haaleluyyaa. Hin baname. Ati hin banta. Ija namaa hin banta. Laphee namaa hin banta. Haaleluyyaa. Amen. Waaqayyo si wajjin akka namni wal argu goota. Phaawulos samii sadaffaa mul'ata guddaa arge. Hin geeddarame. Maqaan isaa Saa'ol irraa Phaawulosiin ta'e. Yaaqoob irraa Israa'eliin ta'e. Haaleluyyaa. Yaaqoob hin geeddarame. Dhaloonni hin geeddaramas. Yaa Waaqayyo addunyaan siin hin geeddarama. Hamaan gaariitti geeddarama. Bishaanni siin daadhiitti geeddarama. Dhabduun siin haadha mucaatti geeddarama. Hiyyeessi siin abbaa qabeenyaatti geeddarama. Wallaalaan siin beekumsatti geeddarama. Ati nama geeddarta. Har'a maqaa gooftaa Yesuusiin addana ruumii kana keessa kan jiran tokko isaanii irratti hafuura keessa qulqulluu bokkaa kee akka roobsitu jaalala kee naaf. Amen. Abjuu isaan qaban mul'ati waggaa 5-6 duraa abjuun waggaa 10 meeqa duraa isaan jalaa dhokate fagaate akka isaaniif haaressitu. Dibanni isaanii, eebbi isaanii, beekumsi isaanii, hubannaan koo akka nu haaressitu ani isaanii ala hin jira miti. Dadhabaan mucaan kee cubbuu kiyya duwwaadhaan isaan caala. Si duratti gadi jennee gadi of deebisuudhaan, si kabajuudhaan, ulfina sii kennuudhaan karaa mararamaa, jaallatamaa mucaa kee Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nuu dhaga'i. Amen. Karaa isa ittiin biyya lafaa jaallattee Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhaga'i. Isin maqaa kootiin abbaa hin kadhattu abbaan isiniif hin kenna jedhamee caafamee jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf dhaga'uun jaalala kee haa ta'u. Amen. Maqaa Yesuusiin nuuf deebisuun jaalala kee haa ta'u. Amen. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Kadhadhaa isiniif kennama. Isin hamoota taataniitu jirtanii mucaan keessan yoo inni daabboo isin kadhate eenyu dhagaatti kenna. Yoo qurxummii isin kadhate eenyu bofatti kenna. Erga hamoonni waan gaarii dhala keessaniif kennitu ta'e inni waaqarraa, inni qulqulluun, inni jabaan, inni Elshaadaayin immoo kanarra kan caalu isiniif hin godhure jedhamee caafamee jira. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan si biratti gaarii ta'e nu gochuun jaalala kee haa ta'u. Waan nu biratti gaarii ta'e isin kadhadhu. Nu biratti wanti gaarii ta'u wanta muraasa. Ati waan gaarii bara baraa situ qaba. Situ nuuf beekan nuyi ofii keenyaaf baay'ee hin beeknu. Maqaa Yesuusiin waan gaarii ta'e fuula kee duratti nu gochuun jaalala kee haa ta'u. Amen. Yeroo na biratti jaallatameettan sii deebisa jettee yeroo Israa'elitti dubbattu. Maqaa Yesuusiin nuuf deebisuun jaalala kee haa ta'u. Amen. Yeroo kadhannaa kadhadhu dubbii kana yeroo kadhadhu afurri qulqulluuni harka tokko keessanii keessatti waraqata hallichaa adii qulqulluun arga hunduma keessan. Mul'ata keessa waraqata akkasiin arga. Waraqata adii duwwaa taate waan tokko barreeffamas hin qabu maalis hin qabu waraqatuma callaa akkasiin arga. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Maaludha yaa Waaqayyo nama dadhabaa kanatti annati mul'iftu kun jedheetanii karaa afurri qulqulluun na barsiise Waaqa duukaa dubbadhaa. Waaqayyo akkasinaan jedhee
waraqata kuni duwwaadha naan jedhe Waaqayyo. Eeyyee duwwaadhaan jedhe anis. Hunduma isaanii harka jira naan jedhe Waaqayyo. Eeyyee hunduma isaanii harka jiran jedhe anis. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Wanti isaanii duwwaadha jedhanii ilaalanii hin guutanaan jedhee utubanii akkas sagalee kana dhagaa jiru waraqati kuni duddisaas garaansaas barreeffama baay'ee bareedaadhaan guute. Ameen. Hin guute. Maali jedheen gaafadhe Waaqayyooni gaaffii isaanii, jireenyi isaanii, afurri isaanii, deddeebiin isaanii hiika kan godhatu amma waan hundumaa kan deebii ta'u ani sagalee koo waraqata kana keessaan isaanitti abboomeera naan jedhe. Ameen. Waaqayyo gooftaan abjuun keessa warri bade abjuu keessan hin deebisa ammaa booda. Mul'ati Ameen. keessa warri bade hin deebisa. Faarfannaan keessa warri bade hin deebisa. Arjoomii keessa warri bade hin deebisa. Qabeenyi keessa warri bade hin deebisa. Nagaan keessa warri bade hin deebisa. Fayyummaan keessa warri bade hin deebisa. Wanti isinitti dhiphattan, wanti isinitti gaara ta'e Waaqayyo har'aa jalqabee ulfina maqaa isaatiin, gaarummaa isaatiin, tola isaatiin, araara isaatiin, guddummaa isaatiin, jabina isaatiin hin deebisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Amma akkas jennee Waaqayyoo kadhanna. Hallelujah. Waaqayyo isa dubbate hin raawwata. Waaqayyo isa nuun jedhe inuma raawwata. Haa dubbatu malee. Achi haa dhufu malee. Hinuma raawwata Waaqayyo. Maqaan isaa ol ba'a. Waaqayyo barbaadee nu argateera. Lafa jirrutti nu argate Waaqayyo. Boolla du'aa keessa barbaadee nu baase Waaqayyo. Galateeffadha. Galateeffadha afaan keessan banaati. Ana inni barbaadamee argame. Isin inni barbaadamee argame. Hallelujah. Garee kanatu barbaadamee argame. Lubbuu keenyatu barbaadamee argame. Kaleessa akka hoolaa tikee hin qabneeti nuti. Amma gara tikee keenya isa dhugaatti deebine. Phexros irratti akka jedhe dubbata. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Arjummaa kee ulfaadhu. Waaqummaa kee ulfaadhu. Oolmaa nu ooltee ulfaadhu. Karaa nutti agarsiiftee ulfaadhu. Maatii kana maatii kee waan godhattee ulfaadhu. Karoora kee keessa galchitee waan jirtuuf ulfaadhu. Qommiitti nu baafachuu kee kanaaf ulfaadhu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfaadhu. Yeroo kana sin kadhadha yaa Waaqa. Toora kanaaf as si kadhadha. Toora kana keessatti ati argami. Ruumii kana keessatti ati argami. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin keessatti argami. Abidda keetiin keessatti argami. Humna waaqummaa keetiin keessatti argami. Dinqii hojjechuudhaan keessatti argami. Sakaleessa argine sakaleessa dhageenya caalaa keessatti argama. Isa akka maatiitti beennu, isa akka waldaatti beennu caalaa keessatti argama. Isa barreeffame macaafa qulqulluu kana caalaa humna qabdaati. Keessatti argami yaa Waaqa. Abidda keetiin keessatti argama. Humna fayyisuu keetiin keessatti argama. Abidda fayyisuu keetiin keessatti argama. Isa gopha ija diriirsi. Isa jaame bade. Isa abdii mure abdii isaa magariisi. Maqaa gooftaa Yesuus. Maatiin keenya tokkoon tokkoon ruumii kana keessa jiran. Warra maddanaatiif kan kadhadhaman. Ameen. Hallelujah. Ameen. Ijoolleen nu wajjin hin jiran. Dargaggoon nu wajjin hin jiran. Faarfattoonni nu wajjin hin jiran. Raajonni nu wajjin hin jiran. Geggeessitoonni nu wajjin hin jiran. Abidda fuula keetiin na fayyada.
Ameen. Gola keenya fayyisi Yesuus. Ameen. Maqaa Yesuus. Maqaa Yesuus. Yoosef irra wayyaa bareedaa kaa'e abbaan. Gatii jaallatu. Wayyaa bareedaa saba kanarra kaa'e. Ameen. Huccuu bareedaadhaan waan bareedaadhaan waan masaanonni keenya ittiin gubatan waan masaanonni keenya ittiin gugguufan waan masaanonni keenya ittiin gadi jedhan boquun isaanii harka keenya keessa buusi Yesuus. Ameen. Harka ijoollee kanaa keessa buusi. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusin harka isa nu lallabe harka ishee nu dura buute harka isa yaa Waaqayyo nu faarfate harka isa nu barsiise harka nama kanaa harka isa si dhaggeeffataa ture harka ishee si dhaggeeffataa turte keessa buusi Yesuus. Ameen. Harka koo harka nama dadhabaa kana keessa waa haaraa tokko buusi. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Ati Waaqayyodha. Ameen. Waaqa dhugaa. Yesus. Waaqa si waamnan namaa dhageessu. Ameen. Namatti illee yaa Waaqayyo kana caala badaa itti dubbachuun nu barbaachisu bara kana. Dafee namaa oo'a. Namni illee akkasi. Dooktara bira yoo dhaqan yoo nama qoruu danda'e yoo egzamaayinii nama godhe dafee namaa oo'a. Ati isa caalta Yesuus. Ameen. Ati hayyoota addunyaa kanaa hundumaa hin caalta. Ergamoota waaqarraa warra si bira dhaabatan hin caalta. Ameen. Hin caalta raajota. Hin caalta. Ati caalaadha. Ameen. Caalaadha maqaan kee. Ameen. Yesuus ati caalaadha. Nu dhaga'i. Hidda garaan iyyaa jirraa nu dhaga'i. Hinga karoorsinee karoorri karaatti nafe. Ameen. Hinga maqaa Yesuus Kiristoos. Investara ta'uu barbaanne yaa Waaqayyo nama harkaan bulu nun godhi. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos. Hiyyeessota gargaaruu barbaanne ofii keenyaa iyyuu yaa Waaqayyo. Jireenya bitintira nun jiraachise. Yesus. Jireenya bitintira kan biiliin itti baay'ate, kan moorgeejiin sammuu cabse, kan yaa Waaqayyo goofta. Har'a nan jiraadha moo nan du'a nun jiraachisinis akkasii maqaa Yesuus. Ameen. Ijoollee Waaqayyooti jennee utuu faarsinu. Akka yaa Waaqayyo nama mana namaa keessatti guddatee nun jiraachise. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Tajaajiltootaaf hin jenne maqaa garaa garaa moggaafanne. Yaa Waaqayyo akka nama yaa Waaqayyo Waaqayyo waan tokko hin dhageenyetti jireenya keenya akkasiin godhin. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo si kadhanna. Karaa Kiristoos Yesuus. Kana kan godhaa ture cubbuudhuma keenya malee. Ati waa balleessitee hin qabdu. Kana kan godhaa ture seexana amajaajiidha. Isa lafa biyya lafaa kanatti gadi darbatamedha gaancur. Abidda keetiin nurraa gubi. Ameen. Gubi nurraa. Sanu keessaa biqilee eebba keenyatti gufuu ta'u nu keessa. Hammeenyaaf diddaa micciiramummaas fooni baqsi nu keessaa abidda keeti. Ameen. Baqsi gareedhuma kana keessaa baqsi. Ameen. Baqsi numa keessa. Ameen. Baqsi diimessaa abiddaatti qabsiisi. Ameen. Diimessaa abiddaatti qabsiisi nu keessaa baqsi. Ameen. Haaleluyyaa. Dhukkubni yeroo yerootti biqilu. Dhukkubni haala eeggatee biqilu. Dhukkubni umuriidhaan biqilu. Dhukkubni zariidhaan biqilu. Maqaa Yesuus. Hypertension. Dhiibbaan isaa. Baay'inni isaaf xinneenyi isaa. Dhiiga irratti dhukkubni hojjetu. Dhiiga irratti. Ila